Ramadaanni osoo hin seenin dura barnoota armaan gadii kanneen koottaa baradhaa. Eessatti akka baratuu dandeettan inshaallah isiniif hima. Barnoota kanneen sirriitti baradhaatiin beekumsa isaa qabaadhaa argama. Tokkoffaa barnoota xahaaraati. Barnoota xahaaraa keessatti waa hedduu barattanii waan najisa ta'e, waan xahaara ta'e, wantoota haraama ta'e, wantoota haraama hin ta'in, wantoota najisa ta'e, wantoota najisa hin ta'in, akkaataa wudu'aa, akkaataa tayammumaa, kophee irra yookaan kaalsii irra haqaniitiin salaatu, waa'ee dhiiga heediitii wal qabatu, wantoota kanneen wal qabatu hunda barnoota xahaaraa keessa barattu. Lammaffaa barnoota salaataati. Akkaataa salaataa waan salaataa wal qabatu hunda iddoo itti baratanidha. Sadaffaan barnoota soomaati. Barnoota waa'ee soomaatii wal qabatu, akkaataa soomaa, wantoota sooma balleessan, wantoota kana hundaan wal qabatu barnoota keessa argattanidha. Barnoota kanneen hunda yuutuubii tokko keessatti ni argattu. Innis yuutuubii Mujaahid Fillah jedhu kana sarchi gootaniiti yuutuubii irratti yoo akkana argattan subscribe godhaatiin barnoota kanneen seenaa hordofaa. Faayidaa keessaniif hin dagatinaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.